Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa karaa intarneetii fi raadiyoodhaan fagoof dhiyoo teessanii kanneen sagalee bilisummaa Oromoo hordofaa jirtan kabajamoo hordoftoota keenyaa akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu sagantaa sagalee bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee kunoo amma jalqabnee jirra. Akkuma beekamu gaa jalqaba kan isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Oduuttaan Suudaan murtii dhiyeenya kanaa mootummaan PP kan naannoo Oromiyaa fi Finfinnee dhimma Finfinnee irratti murteessan irratti hundaa'uudhaan ibsa adda bilisummaa Oromoo tibbana baasee gara keessaniin geenya. Xumura irrattis murtiinuma Finfinnee kana ilaalchisuudhaan yaada uummanni sagalee bilisummaa Oromoof kenne walduraa duubaan isiniif dhiyeessina. Haga xumuraatti nu faana turaa isiniin jechaa gara oduutti isin dabarsina. Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu har'aaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Ona sulultaa keessatti hidhaa fi dararaan uummata nagaa irratti sirna bilxiginnaan raawwatamu hammaachuu maddeen gabaasan. Godina addaa naannawaa Finfinnee ona sulultaa gandoota Ada'aa, Qumbichuu, Darbaa fi Bachootti mootummaan bilxiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun reebichaa fi hidhaa hammeesseera. Namoota hedduu mana hidhaa warshaa simmintoo Darbaa keessatti ijaaranitti hidhuudhaan dararaa jiru jechuun maddeen ifa godhaniiru. Ona kanatti namoota waraana bilisummaa Oromoo deeggartu ittiin jechuun gandoota Liilloo Cabaqaa, Dubariif Gabaa Roobii irraa qabuun magaalaa guddoo onichaa kataate Caancootti erga hidhanii booda mirga obii isiniif eegna jechuun qarshii 5,000 haga 30,000 caasaan nageenya onichaa fudhachaa jira jechuun maddeen ifa godhu. Hagayya 14 bara 2022 Mogor irraa Isiyaaq Jimaa fi haadha manaa isaa Burtukaan Asheetee mana isaanii guutummaatti gubuun isaaniin ammoo warshaa simmintoo Darbaatti hidhaniiru. Obbolaa lama Boggaalaa Jootee fi Dajanee Jootee jedhaman ammoo magaalaa Darbiitti gaafa hagayya 13 2020 erga qabanii reebichaa irraan ga'anii booda Caancootti hidhan. Namoonni mana hidhaa Caancootti argaman Ashannaa fi Girmaa Damee, Yoonaas Damee, Abarraa Insarmuu, Warquu Yilmaa fi Abrahaam ka jedhaman akka keessatti argaman oduu arganne irraa hubachuun danda'ameera. Haaluma wal fakkaatuun hagayya 19 bara 2022 godina Kibba Lixa Shaggar ona Bachoo magaalaa Tullu Boollootti shamarree Hawwii Dhaabaa waraana mootummaa PP'n ukkaanfamuu ishee oduun arganne ni hubachiisa. Haga ammaatti bakki isheen buufamte hin baramin jira. Mana jireenyaa isheetti itti dhaquun abbaan kee waraana shaneetii eessa akka jiru nutti himi ittiin jechuun erga doorsisanii booda fuudhanii bakka hin beekamnetti akka geessan oduun arganne irra deebi'uun ifoomsee jira. Lammiileen Oromoo sababa beelaan qe'ee ofiirraa buqqaan gargaarsa dhabanii rakkatan. Kibba Oromiyaa godina Booranaa keessaa sababa hongeef beelaan qe'ee ofiirraa buqqaanii ona Dubulluq keessa ka qubatanii jiran lammiileen Oromoo hedduun gargaarsa tokkollee dhabanii dirree irratti hafuun rakkoo hamtuuf akka saaxilamanii jiran dhaga'ameera. Ona Dubulluq magaalaa Dubulluq bira kanneen qubatanii jiran abbootiin warraa
400,000 ol ta'an erga sababa hongeen qe'ee ofiirraa godaananii ji'a 6 ol ta'uu eeruun haga ammaattis gargaarsa tokkollee akka hin argatinii fi rakkoo beela hamtuu keessa akka jiran raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsuu isaanii Addis Istaandaardi gabaasee jira. Uummanni kun hir'ina nyaataaf waan garaagaraa kan qaban yoo ta'u qaamni mootummaa isaaniif dirmate haga ammaa akka hin jirrellee ibsameera. Hongee fi sababa beelaan lammiileen Oromiyaa miliyoonotaan herreegaman yeroo ammaa rakkina hamaa keessatti kufanii jiran. Beelli godinoota Oromiyaa kibba ba'aa fi bakkeewwan birootti mudatee jiru uummata Oromoo silumayyuu jireenyi itti ulfaatee jirtu akkaan miidhaa jiraachuun waan dhokataa miti. Keessumaa Gujii Ba'aa keessatti haalli beelaa jiru daran yaaddessaa fi kan nama rifaasisu yoo ta'u xiyyeeffannoo qaama mootummaa biyyan bulcha jedhuu dhabuun ammoo caalaatti dhumaatii uummataa dabalaa jira. Mootummichi inumaayyuu waa'ee beela Oromiyaa keessaa akka silaa barbaachisutti dubbatee uummanni akka itti dirmatuuf taasisaa hin jiru. Kunis ta'ee jedhameeti malee waan dhibiif akka hin taane mirkanii jechuun qaamonni adda addaa quuqama sabaa qaban dubbataa jiran. Dahabii yookaan warqeenii fi albuunni garaagaraa godina Gujii keessaa barootaaf guuramu beela dabalatee rakkinoota hawaasummaa uummata godina kanaa qofa osoo hin taane kan dhibiituu furuu mala. Uummata kanaaf ooluu dhabuun beelaan yoo harca'u arguu caalaa waan nama dhukkubsu hin jiru ka jedhan qaamonni haala beelichaa hordofan beela akka siyaasaatti itti gargaaramuun uummata ittiin adabuunis asirratti mul'ataa jedhaniiru. Lammiiwwan keenya Baalee, Boorana, Gujii, Harargee fi iddoo kaanitti jireenya hadhaawaa beelli itti fideen mankaraaraa jiraniif keessumaa daa'imman sababa beelaa kanaan qaamni coolige haala gaddisiisaan harka haadhaa irratti hafaa jiraniifis Oromoon ansiifan jira jechuu danda'udha qabas jedhaniiru. Inni Oromiyaa keessaa karaa danda'uun wal gurmeessee waan humna isaa yoo hixate inni biyya ormaa jirus haala hanjeffatee kan of harkaa qabu yoo kenne lubbuu ilmaan Oromoo sababa beelaan darbu hanqisuutu danda'ama waan ta'eef Oromoon waliif haa birmatu jechuunis dhaamsa dabarsaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun sa'a kanaaf qabnu kanumaa gaammaatii qophiilee keenyaafan faana bu'aa. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromootii qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabee itti fufaa. Dhiyeenya kana mootummaan PP kan naannoo Oromiyaa fi ka Finfinnee walitti dhufuudhaan Finfinnee irratti murtii tokko dabarsanii jiran. Murtii kana mormuun adda bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira. Amma gara ibsuma kanaatti isin dabarsina. Daangaa sararuu qofaadhaan haqa siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa adda furuun hin danda'amu. Daangaa tibbana bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa gidduutti daangeffame ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo. Tibbana geggeessitoonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee, mootummaa naannoo Oromiyaa fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee daangaa bulchiinsaa sararuudhaan akka waan wal dhabdee daangaadhaa yeroo dheeraaf ture furaniitti ibsanii jiru. Haa ta'u malee adeemsi isaanii kun gochaa dabballoonni mootummaa fafakkeessaadhaan uwwisa miidiyaa argachuudhaaf raawwatanidha malee waan hiika qabu miti. Gochi akkanaa kun Finfinneedhaan wal qabatee madaa uummata Oromoo tuttuquu, yaadannoo badaa uummanni Oromoo fi hawaasni qeesaa ganamaarraa buqqa'ee gadi xiqqeessu waan ta'eef addi bilisummaa Oromoo ABO'n gadi jabeessee balaaleffata. Maqaa Oromoon qeesaa itti waamaa ture Finfinnee irraa gara Addis Ababaatti jijjiiruun qaamuma weeraraa fi lafa babal'ifannaa garee mootota warra Absiiniyaati. Mootonni Absiiniyaa bakka masaraan mootummaa yeroo ammaatti argamu osoo hin qubatin dura uummanni Oromoo durii irraa jalqabee laficha irra jiraachaa ture buqqaasan. Kanaanis geggeessitoota gadaa fi hawaasaa ni fannisan, ni salphisan. Gareen hawaasaa Oromoo hedduun ammoo
gara bakka biraatti godaanuudhaaf dirqaman. Kanaan wal qabatees gochaawwan hammeenyaa fi garjabinnaa uummata Oromoo irratti raawwataman galmeen seenaa Oromoo sirnaan galmeessanii jiru. Weerara warra Absiiniyaa kanaanis wiirtuuleen aadaa, iddoowwan duudhaa fi ayyaanaa, bakkoonni wiirtuu siyaasaa fi bulchiinsa Oromoo turan caasaa sirna cunqursaatiin bakka buufaman. Haaluma kanaan caasaan gabroonfataa gadi jabaachaa deemee Oromoon malaan dhiibamaa qe'ee abbaa isaa irratti keessummaa akka ta'u taasifamee jira. Kanaanis caasaan siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa haaraan diriirfamee bartee ummatichaa waliin wal simuu hin dandeenye. Addis Ababaa Finfinneen dhiigaa fi imimmaan uummata Oromoo irratti ijaaramte. Finfinneen jaarraa 19ffaa irraa eegalee hanga har'aatti namoota lafa isaanii irraa buqqaasuudhaan babal'achaa as geessee jirti. Bara 1991 irraa eegalee heera mootummaa bara 1994 tumamee wal qabatee sirni federaalizimii yoo labsame iyyuu qonnaan bultoonni beenyaa tokko malee yookaan beenyaa madaalawaa hin taaneen lafa isaanii irraa buqqaafamaa turan. Kanaanis namoonni qabeenyaa lafaa guddaa qabaachaa turan lafa dhabanii qe'een isaanii diigamee bade. Kaan ammoo waardiyaa, hojjettoota hojii humnaa fi jiraattota daandii irraa ta'uun jireenya gadadoof saaxilaman. Maatiin Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaafamuun diigamanii addaan faca'anii jiru. Namoonni muraasni dhiibbaa mara dandamachuun cichanii lafa isaanii qabatanii turan ammoo mirgaa fi tajaajilawwan bu'uuraa kanneen akka tajaajila barnootaa, fayyaa fi bu'uuraalee misoomaa akka hin arganne taasifamanii jiran. Sababa kanarraan kan ka'e yeroo ammaa kanatti namoonni carraa barnootaa hin arganne kutaa biyyattii kamiyyuu caalaa naannoo Finfinneetti heddummaatu. Mootummaan EPRDF bara 2014 keessa tarkaanfii madaa ummatichaa kana fayyisu tokkollee osoo hin fudhatin maastar pilaanii qindaawaa jechuun labsee ture. Kanaanis qonnaan bultoota Oromoo lafa isaa irraa buqqisuudhaan daangaa Finfinnee kiiloomeetira 100 dabalanii bal'isuuf karoorfatan. Kun ammoo dambalii qabsoo Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoon durfamu dhoosee qaamolee adda addaa dhimma Oromoo falmaniin deeggaramee mormii fi qabsoo daraan finiinse. Qabsoon karaa nagaa kutaalee Oromiyaa mara keessatti finiine kun sadarkaa deebisuun hin danda'amne irra ga'ee dhumarrattis naannolee biroo keessatti babal'ate. Mormii karaa nagaa geggeeffamaa ture kana irrattis namoonni 6,000 ol ta'an wareegamanii jiru. Haaluma kanaan mormii fi qabsoon karaa nagaa ummatichaa jabaatee itti fufee mootummaan EPRDF yeroos biyya bulchaa ture caasaa aangoo isaa akka jijjiiruuf dirqamsiise. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay taayitaa akka gadhiisu taasise. Garee haaraan aangoo qabatee gaaffii uummataa Oromoo guutumatti akka deebisuu fi dhimma Finfinneefis furmaata qajeelaa akka laatu waadaa seene ture. Daangaan tibbana daangeffame jedhame kunis erga gareen kun TPLF irraa aangoo fudhatee waggaa 4 booda raawwatame. Seenaa gabaabbinaan armaan olitti ibsame irratti hundaa'uudhaan addi bilisummaa Oromoo ABO'n daangaan tibbana daangeffame jedhame shiraa fi daba baroota dheeraaf wal irra tuulamaa tureef furmaata qajeelaa hin ta'u jedhee amana. Jalqaba irratti dhimmi Finfinnee gaaffii akka waliigalaatti uummanni Oromoo gaafachaa jiru irraa addatti baafamee ilaalamuu hin danda'u. Finfinneen qaama Oromiyaati. Dhugaa kana haguuguun yeroodhaaf ija hawaasaa jalaa dhokachuu danda'a malee furmaata waaraa fiduu hin danda'u. Lammaffaa irratti daangaa qofa daangessuun rakkoo yeroo dheeraaf wal irra tuulamaa tureef fala ta'uu hin danda'u. Inumayyuu sarbiinsi mirgaa akka hammaatuu fi dantaan ummataa qeesaa irraa dhiibamee waggoota 200 hacuucamaa ture xiyyeeffannoo akka dhabu taasisa. Sadaffaa irrattis daangaan tibbana daangeffame jedhame kun hayyamaa fi waliigaltee uummata Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaa malee magaalattiin akka babal'attu waan taasiseef tumaa heeraa mootummaa cabsee jira. Arfaffaa adeemsi daangaa daangessuu kun
qaamolee dhimma ilaallatu hunda kan hin hirmaachifnee fi fedhii garee murtaa'e qofa irratti hundaa'e kan raawwatamee ture. Uummanni Oromoo bal'aan gartuuleen siyaasaa Oromoo fi qaamoleen dhimma ilaallatu adeemsa daangaa daangessuu kana keessatti qooda hin fudhanne. Walumaa galatti daangaan daangeffame jedhame kun mirga namoota sababa babal'ina magaalattiin miidhamanii ilaalcha keessa kan hin galchine, rakkoo bara dheeraaf walirra tuulamaa tureef fala qajeelaa kan hin laannee fi misooma egeree magaalattiif tarkaanfii gaarii hin taanedha jennee amanna. Waan kana ta'eef addi bilisummaa Oromoo ABO'n namoonni sababa bal'ina magaalattiitiin miidhaman mirgaa fi dantaa isaanii guutuu deebisanii akka gonfataniif haqa dabe bakkatti deebisuu fi Finfinneen seeraanis ta'e seenaan handhuura Oromiyaa ta'uun ishee haala kamiiniyyuu osoo hin tuqamin daangaa Oromiyaa jalatti hammatamtee akka bultuuf ni hojjeta. Rakkoon Finfinnee wayita uummanni Oromoo bal'aan walabummaa fi walqixxummaa biyyoolessaa gonfatu furama jennee amanna. Kanaaf dhaabbileen siyaasaa Oromoo, falmittoonni haqaa fi uummanni Oromoo bal'aan dhimma kana akka dura dhaabbattaniif addi bilisummaa Oromoo ABO'n gadi jabeessee dhaama. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo Finfinnee hagayya 19 2022. Maluf goda ergam baratamne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodha. Infalmana biyya keenya hin kenninu murreedina buraayyuuf sabbataan gama galaanis keenyuma. Finfinnee handhuura Oromiyaa maluf goda ergam baratamne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodha. Hin barbaannu maqaa biraa karraa dhalannes haadha qabnaa hidda keenya ganama sanaa Oromiyaan waamna. Qotee bulaaf barataa ilmaan Oromooti kan biyya laaf keessa jirtan kaajufti biyya dabarsi lammiisi bannama qabeenya saamamne biyya maasaamamne. Biyyaan jooteef buna sooretti albuuda sirraa nyaatee dhugee ammaasitti yaada beekaas gamna goota hin namne waa maraa. Abumti diinaan kullum maal kanarra eenyu teenyuun gadii tuffatamuun keenya hin kenneenu murree nutis biyya keenya olloo namaateera kaa'iyyaa Oromoo wal gaggalaafata taatiin baraana Buraayyuulee sanuma keenya sabbatanii sanuma keenya Afaanota federaalaa haa ta'u sanuma keenya hojjetaa mootummaa federaalaa ilmaan Oromoo mana adabaa jiran agarsiifaman handhuura Oromiyaa Finfinnee keessaa siidaan mirkaneeffamee siidaan Taaddasaa Birruu haa dhaabbatu. Maluf goda ergam barata
qabne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodha. Afaan addaa afaan hawaa kan saba gubuush kan hawilaa hidda keenya ganama sanaa afaan keenyaan barna. Beekota meeqa cabee yoonaan gaa'ee dhiiga barattoota meeqa dhangalaa'ee laafee taatee birroo lakkaasee hojiifaa dhiiga eebbisa addunyaa Yoseef Kamachoo. Hin kenninu murree waan numaan falmannaa seenaan nu gaafata lubbuu jaraa sanaa sheffiiree daamusee jaakamaa bagaanii. Sarfaa oolaa deemaa dambe Mallammeen salphate hoomaan qabnee gaanii nu geessisu Kufee garaan saanii nuti sanyiin goota horteen waaqoo guutuu osoo nuti jirru ormee gaanuun galchu Ayyaa kan duusee Manuma keenya Harargeen Ulaatu bakkasaa Kabbadaa bakaanii Kaluma keenya Shakkisolee Kaluma keenya Mana barumsaa Oromiyaa keessatti Kaluma keenya Amaaraa baratamu Mana barumsaa Finfinnee keessatti Akka maraatti Afaan Oromoos haa baratamu Kaluma keenya Handhuurra Oromiyaa Finfinneen keenyumaa. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya xumurarraa geenyee jirra. Kunis yaada uummanni Finfinnee ilaalchisuudhaan sagalee bilisummaa Oromoof kenne ta'a. Akka ittaanutti isiniif dhiyeessina. Abbaabooti alaabooti abbaabooti kabbiitti si gaa'eera tuffin biyya keetirratti. Abbaabooti alaabooti. Abbaabooti kabbiitti abbaabooti Finfinneetti. Yooyyaa ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya. Egaa gidduu kana mootummaan PP akka waan gaaffiin uummata Oromoo gaaffii Oromiyaa fi Finfinnee gidduu ta'uu qabaatti Oromiyaa fi Finfinnee gidduutti daangessinee yookiin immoo daangaa goonee jirra jechuudhaan waa baay'ee odeessatti jiranii. Dhimma kanarratti uummanni maal jedha kan jedhu gaafilee uummataa tokko tokko qabannee isin dhiyaannatii jirra. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse ana Shomburaa Odaati. Mee uummanni maal jedha garuma yaada uummataattan isin dabarsa. Abbaabooti alaabooti abbaabooti kabbiitti si gaa'eera tuffin biyya keetirratti. Abbaabooti alaabooti abbaabooti kabbiitti abbaabooti Finfinneetti. Hayyee carraan akka inni teeffatillee galatoomi. Murtiin tibba kana kaadiroonni bilxiginnaa olii gad oofaa jiran daangaa Finfinnee fi Oromiyaa jidduutti keenyee jedhanii akka waan qaama adda addaa ta'ee naannoo fi naannoo tokkoof naannoo biraa addaan qoodaniitti yookiin daangaa jidduu kaa'aniitti wanti isaanii miidiyaa isaaniitti gadi ba'anii too jidduu kana keessa mistiraachoo himaa jiran kuni wanta isa fakkaatu miti. Kun tapha agartee durumaanuu irra dhufan waanuma dur godhaa turan san arras irra deebi'anii Oromoo ittiin mooksuudhaaf yaadatan yoo ta'e akkuma kana dura gaaffii afaan Oromoon afaan Oromoo afaan mootummaa federaalaa afaan hojii federaalaa naaf haa ta'u jedhee gaafataa turraan gaaffii san dalga galchuudhaan afaan paartii bilxiginnaa godhatanii gaaffii san gara dabarsan akka waan amma gaaffii Oromoo deebisanii sitti gadi ba'anii too himatan kana ammallee geemiin sun lammaffaa nutti deebi'aa jira jechuudha gara Finfinneetiin. Abbaabooti alaabooti abbaabooti kabbiitti si gaa'eera tuffin biyya keetirratti. Abbaabooti alaabooti abbaabooti kabbiitti abbaabooti Finfinneetti.
uummanni Oromoo kan gaafate Oromoo fi qaama tokko agartee nafaaf tafa gidduu addaan naa baasa sarara daangaa naa kaaya rakkoo daangaa tan qabaa Oromoon hin jenne. Oromoon ka jedhe gaafiin jalqabaa mirga abbaa biyyummaa Finfinnee irratti qabu naaf haa kabajamu. Finfinneen tiyyaa qaama tiyyaa handhuura tiyya onnee tiyyaa jedhe. Habaabooti alaabooti habaabooti kabbiitti sigaa'eera tuffin biyya keetirratti. Habaabooti maalabooti habaabooti kabbiitti habaabooti Finfinneetti. Jecha magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa gidduutti daangaan hin barbaachisa kan jedhamuu fi daangaan tokko hin barbaachisu hin jedhan akka yaada kiyyaatti. Daangaan Oromiyaa fi Finfinnee gidduutti barbaachise jechuun ikko foonkee irraa murtee gatuu jechuudha. Foonkee irraa murame immoo deebi'ee foonkee sanatti siin ta'u tortoreetu bada malee akka kana jechuudha. Magaalaa Finfinnee jechuun magaalaa guddoo Oromiyaati, handhuura Oromooti, handhuura Oromiyaati. Kana akkamitti Oromiyaa irraati adda baasuu hin dandeessu. Giddugaleessa Oromiyaa jirti, magaalaa guddoo Oromiyaadha, naannoo Oromiyaa keessa jirti, Oromiyaa irraa adda baasuun sirumaa hin danda'amu. Habaabooti alaabooti habaabooti kabbiitti sigaa'eera tuffin biyya keetirratti. Habaabooti maalabooti habaabooti kabbiitti habaabooti Finfinneetti. Gaafiin Oromoon qarreef qeerroon Oromoo itti dhumaa turte, lafeedhaatti caccabaa turte, lukatti dhabaa turte, harkatti citaa turte. Gaaffii Finfinnee daangessuu miti. Finfinneen Oromiyaa jalatti bultu magaalaa guddoo Oromiyaati. Oromiyaa jalatti yoo bulte dhiibbaan dhufu hin jiru kan jedhamudha. Mirga abbaa biyyummaa keenyaa nuufa eegamuudha, nuufa kabajamuudha. Gaaffii Oromoon itti dhumaa ture, gaafataa ture. Habaabooti alaabooti habaabooti kabbiitti sigaa'eera tuffin biyya keetirratti. Habaabooti maalabooti habaabooti kabbiitti habaabooti Finfinneetti. Citoowwan kana booda jiranii tokko lafeen Oromiyaa irraa kutan kana Finfinneetti kunne Finfinnee daangessine jedhanii lafeen jijjiirtu bakka gurguratanii makeessaa ba'uudha. Kun mootota darban kamiyyuu irratti beekamaadha wanta ta'eef. Waggaa 27 darban kana keessattis kan hubanne Finfinnee keessa otuu lafi jiru lafa Oromoo lafa qabeenya qotee bulaa keenya saamaa turan. Qotee bulaan keenya daandii irratti kufte. Eegduu barrii isaanii ta'eetu kadhataa ta'eetu gandarra joora. Oromoon jechuudha. Otuu qabiyyee keenya jedhaniitu feestaalii naayiloonii irratti waxxaraniitu kan isaan keessa jiraatanii otoo achirratti misooma otuu jennee achirratti otuu hojjenneetiin nama miliyoona meeqa qaba kan namni tokko qabiyyee jedhee feestaalii irratti waxxare keessa jiraatu. Innaasa kana ishee kana gurguratanii keessaa ba'uudhaaf kan hafte jechuudha. Icciitiin tokko akka nu gaddeetti kan booda jiru. Lammataa immoo gaaffii Oromoo waggaa dheeraa deebisne jedhanii miidiyaa irraa afarsuudhaaf uummata gowwoomsuudhaaf malee hiikaa kan biraa tokko hin qabu. Gaaffii Oromootiifis deebiin ta'u kun hin jedhan akka yaada kiyyatti galatooma. Habaabooti alaabooti habaabooti kabbiitti sigaa'eera tuffin biyya keetirratti. Habaabooti maalabooti habaabooti kabbiitti habaabooti Finfinneetti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya sagantaan keenya kan yaada uummataa dhimma daangaa Finfinnee fi Oromiyaa gidduutti wal qabatee uummatarraa yaadni uummataa kana fakkaataa har'aaf sagantaan keenya qabannee isiniif dhiyaanne asirratti xumuree jira. Torban sagantaadhuma kana fakkaatuun waan walitti deebinutti turtii gaarii.
malkaatti biqiltee yaa alaltuu mabaddee sammorkita galaana nagarree adakkeef kutuutti michitee yaa ofgattuu mafkoomoo kee yakkita maqaatun dabarree maqaatun dabarree baala daggala kaasa kufusan jala baala daggala kaasa baala daggala kaasa kufusan jala baala daggala kaasa kufusan Abbaabootti kabbiitti si gaa'eera tuffin biyya keetirratti Abbaabootti kabbiitti dhiibii finfinneetti Heena waame dhugaatu na waame biqiltuun ol baafne ga'ee keenya damne burqiitu waraabne kamboonaan obaafne dameen bofa baate coobaa summiiticha waraansa nuuf laate horeessa biqilche doowwaan hin jiru doowwaan hin jiru biyya keenya doowwaan hin jiru Kenya doowwaan hin jiru wayyo Ega akkana si folee gaafachuun keenya noolee Ega akkana si folee sirreessuun keenya noolee Inole, ajole, inole, ajole, ya kapita, minim sainor, ketinor mishalala olti, la sainor, ketinor mishalala nigar. Bado jinsi bonti ormiya bala boti Sima bamoti ofikalchi ya bala boti Sima Rabafnan Barabaso Siwalalan Yabadaso Abbaabootti kabbiitti si gaa'eera tuffin biyya keetirratti Abbaabootti kabbiitti dhiibii finfinneetti doowwaan hin jiru doowwaan hin jiru biyya keenya doowwaan hin jiru Gaafachuun keenya noolee Ega akkana si folee sirreessuun keenya noolee Inole, ajole, inole, ajole, inole,
Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqabaa hanga xumuraatti nu wajjin taatanii sagantaa keenya waan hordoftaniif guddoo isin galatoomfanna. Sagantaa sagalee bilisummaa Oromoo itti aanu keessatti hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.